Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota nuurjii marti keessanuu baga guyyaa Eid al-Fitrii kun takkaaffii 445 isiniin gaheeta. Har'a inni kun ija bashannanaa qophii addaa qabannee dhufnee dirree irratti qophii gaafilee sammuu kan akkuma isin beektan qabannee dhufnee hawaasa asirratti hirmaatan tokko tokko deemnee gaafannaa hanga dhuma qophii keenyatti nu faana tura. Duraan dursee maqaan kee? Maqaan kiyyaa Obsaa Muhammadin jedhama. Shukrii Umar Muhammadin jedhama. Eid Mubaarak baga isiniin gahe. Walumaan baganuu gahe. تقبل الله منا ومنكم. Ayee asirratti gaafiin qabaa gaafii kana deebisan baraasa qabdanii gaafiin xiyyaa akkanatti nyaataaf tolfamtii garuu hin nyaatamtu maali? Deebisa. Itti yaadi nu deebisa. Garuu hin nyaatamtu. Nuti jiru sabara nuti jiru tabiraa jira garuu dhabdanii jirtan gaafa qofa gaafi lammaffaa akkanatti jechaan hanjii kana irra deddeebitee gusa jechuu qabdu. Qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadu. Qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadu. Qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadee gusa irra deddeebitee jechuu qabdu. Qullubbii shan gaadhee shanii fayyadde. Irra deebi. Qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadu. Qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadu. Qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadu. Maashaallah teessee jirtaa deema. Qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadu. Qullubbii nyaadhee akkasii qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadu. Dadhabnee. Ayyee gaafii sadaffaatilee akkanatti waan cabsan malee itti fayyadamne maali? Waan cabsan malee itti fayyadamne maali? Subhanallah maali yaadamee yaadamee isin bi'aate. Sibiila? Sibiila? Laa. Lafee. Cabsan malee itti fayyadamu. Cabsiseetuma itti fayyadamu. Muka. Faayidaa kan nuti sun. Wallahi. Daawwattoota keenya gaafii sadii keessaa gaafii takka bichaa deebisanii nama biraatillee deemee gaafnaan gaduma qophii keenyatti nu faana tura. Galatooma. Daawwattoota keenya ammallee hirmaata akka fidannee jira. Duraan dursee maqaan keenya. Mustafa Mukhtar Minzaanii. Eid Mubaarak. Eid Laafiyaa. Waan qophii keenya irratti hirmaateef galatoomi siin jaa gaafii siin qaba gaafii kana deebisee baraasa gaggayyamaadha. Ayyaman inshallah. Gaafiin dura akkanatti waan cabsan malee itti fayyadamne maali? Maashaallah gaafii tokkoffaa deebisee jira gaafii lammaffaan nyaataaf godhamti garuu hin nyaatamtu. Nyaataaf ni godhamti? Nyaataaf hojjetamti garuu hin nyaatamtu. Beekaa? Ayyee gaafii lammaffaa dhabee jira gaafii sadaffaa kana jechaa kana jechaan hanjoo kana irra deebitee jechuu qabda hojii sadii. Qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadde qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadde gusa irra deebi'u. Qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadde qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadde qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadde. Maashaallah gaafii keessaa gaafii lama deebisee jira. Silaa gaafii hundi deebisee muraasa qabda. Eid Mubaarak simaanuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubaarak. Wa alaikum. Ayee duraan dursee maqaan kiyyaa Muhammad Ahmed Injaano. Ayee gaafii siin qabnaa gaafii kana sadii gaafii sadan yoo deebistee baraasa qabda ayyammaadha. Ayyammaadha. Ayee gaafiin duraa akkaneeti waan cabsan malee itti fayyadamne maali? Cabsan malee itti fayyadamne? Wanni sun maalirraa jiru? Wanni sun waan akka yaalime waan cabsitu malee itti fayyadamu sammuu ta'e keessa yaalime cinta. Muka? Nyaatarraa jiru? Nyaatumarraa Sallee fakkaata garuu. Maashaallah gaafii dura deebisee jira itti xiinxaltee deebisee gaafii lammaffaa keessaa akkanatti. Nyaataaf hojjetamti garuu hin nyaatamu. Nyaataaf hojjetamti? Hin nyaatamu. Nyaachuuf hojjetamti moo? Nyaataaf hojjetamti si walumaa galatti garuu hin nyaatamu. Waan nyaataaf qophaa'e maal deebise? Gaafii lammaffaa dhabee jira. Gaafii sadaffaa jecha anjoo hoggusa irra deebitee jechuu danda'u qabda. Akkanatti qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadde qullubbii shan nyaadhee shan shanii fayyadde hoggusa irra deebitee. Qullubbii shan nyaadhee shan shanii kaawwadhe. Qullubbii shan nyaadhee afars. Qullubbii shan nyaadhee shan shanii qullubbii shan nyaadhee shan shanii kaawwadhe. Qullubbii shan nyaadhee shan shanii kaawwadhe. Qullubbii shan nyaadhee shan shanii kaawwadhe. Maashaallah gaafii sadii keessaa gaafii lama deebisee jira. Waan hirmaateef galatoomee Eid Mubaarak.
Daawwattoota keenya ammallee hirmaataa biraa fidannee jira. Doomsisee maqaan keenya. Muhammad Yusuf Jaa. Eid Mubarak. Ila khair. Ayyee gaafii siif qabaa. Gaafii kana sadanuu yoo deebistee badhaasa qabda. Aye. Ayyamaadha. Eh. Gaafiin duraa akkasitti waan cabsan malee itti fayyadamne maaliif? Cabsamaa itti fayyadamne kelle. Maashaallah gaafii duraa deebisee jira. Gaafii lammaffaatis nyaataaf hojjetamti garuu hin nyaatamu. Nyaataaf hojjetamti garuu hin nyaatamu. Nyaataaf hojjetamti Garuu hin nyaatamu. kan nyaatamtu. Maali dhiiroo? Ya Allah. Yaadimee sammuu keessatti Nyaataaf hojjetamti hin nyaatamtu garuu. kan nyaatamtu. Maali? Allah alaq rabbi gaa. Ayyee gaafii lammaffaa jira. Gaafii sadaffaa jecha nan jooqan irra deebitee deemuu danda'u qabdu tarsadii. Qullubbii shan nyaadhee shan shaniin fayyadde jechuu. Qullubbii shan nyaadhee shan faadha. Irra wayyeessee kanarra wayyaa godhu jechuudha. Qullubbii shan nyaadhee shan faadha. Hoggisa dhiyaa fursi. Qullubbii shan nyaadhee shan faadha. Qullubbii shan nyaadhee shan faadha. Qullubbii shan nyaadhee shan faadha. Maashaallah deebisee jira. Gaafii sadi keessaa gaafii lama deebisee jira. Silaa gaafii sadanuu deebisee badhaasa qabda. Gaafii takkaa si jalaa badee. Galatama. Daawwattoota keenya ammallee hirmaattota biraa fidamee jira. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee maqaan kee? Maqaan kiyya Abdusalaam Ibrahim Jama. Salhaddin Bazuun naan jedhani. Idarii Musaa nyaata. Ayyee wanni har'a asitti isin qabneef gaafii isin daawwachuuf gaafii sadii gaafii tan sadanuu yoo deebistan badhaasa qabdanii ayyamuudhaa isin jiru. Ayyamuudha. Ayyamuudha. Gara kun qofa. Ayyee gaafii tokkoffaa kanatti waan cabsan malee itti fayyadamne maaliif? Itti fayyadamne maaliif? Cabsan malee waan itti fayyadamne. Yaalame. Naan galle wanni kun. Cabsan malee itti fayyadamne. Killeedha. Gaafii tokkoffaa isa bichaa argitee isaan sadan keessaa killeedha. Gaafii lammaffaa isa akkanatti nyaataaf hojjetamte garuu hin nyaatamu. Nyaataaf hojjetamte garuu hin nyaatamu. Garuu hin nyaatamu. Wengga ajaa'ibaa fiddan ijoollee. Nyaataaf hojjetamte. Mee xiinxalaa. Ay gaafii waan keessaa isaan sadan keessaa bichaa deemu. Bisiidha inni harkatee jira amma. Gaafii sadaffaa tun ammoo akkana jecha naan jiru ana irra deemtee gusa yeroo dandeessu. Qullubbii shan nyaadhee shan shaniin fayyadde. 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 Inni jira. Ati Qullubbii shan nyaadhee shan faadhe. Qullubbii shan nyaadhee shan faadhe. Qullubbii shan nyaadhee shan faadhe. shaalaan jiru. Jecha kana irra deemtee taasisan jechuu qabdu. Qullubbii shan nyaadhee shan shaniin fayyadde. Kajohan. Qullubbii shan nyaadhee shan faadhe. Qullubbii shan nyaadhee shan faadhe. Qullubbii shan nyaadhee shan faadhe. Maashaallah isaan sadanuu deebisanii jiranii waan gaafii keenya irra nu hirmaataniif galatooma. Keenya ammallee hirmaataa biraa fidannee duraan dursee maqaan keenya. Maqaan kiyya Mu'aaz Abdurrahmaan jedhama. Eid Mubarak. Waalaikum salaam. Gaafii siif kannaa asitti gaafii gaafatamuudhaaf fayyamamaadha. Rakkoon qabu. Ayyee gaafiin duraa akkanatti waan cabsan malee itti fayyadamne maali? Waan cabsan malee itti hin fayyadamne. Si waan nyaatan himaa dhugan. Waanuma nyaatan hin xindaale. Gaafii duraa wallaalee jira. Gaafii lammadaa akkanatti nyaataaf hojjetamti garuu hin nyaatamtu. Killee. Distii. Maashaallah hojjete. Gaafii lammaffaa deebisee jira. Gaafii sadaffaa jecha nan joo kana irra deebitee jechuu danda'u qabda. Qullubbii shan nyaadhee shan shaniin fayyadde. Qullubbii shan nyaadhee shan shaniin fayyadde. Oggisa dijee. Qullubbii shan nyaadhee shan faadhe. Qullubbii shan nyaadhee shan faadhe. Qullubbii shan nyaadhee shan faadhe. Maashaallah gaafii sadii keessaa gaafii lama deebisee jira. Silaa gaafii takkaan itti jaatee gaafii sadii godhattee badhaasa qabdaa waan hirmaateef galatama. Isinis galatoomaa. Daawwattootaa fi hordoftoota nuurri marti keessanuu baga guyyaa idaatiitiin siin ga'e jecha qophiin teenya sumara xumuramtii chaanaala kana laayik, sheer, sabskiraayib, koomentii bareedduu tanu jajjabeessitu nuuf barreessaa isin jaa. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.